Let's go. Freedom. Freedom. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أشما هركبوني يا كم جرتو نجا كيسني. الحمد لله أني نجا كوتي سنين جرا. جنما سوبيدا جري جنما يوكين كرسي بنا قبيسي تنجرا. دعوتو تكيا في كرسي مالي في قبيسيني في جريتي. أسيتي جوانا كنلين كان فكاتي. Isiniin jenna jabanaa teenna bunni keessaa gadi qicamaa jira. Jabanaa ganda keennaati. Egaa waanuma qabnuttiin buna keenyallee danfisannee itti dhugaa jirra. Daabboo muruu fi daabboo muraa jirra. Daabboo keenya bifa inni itti hojjetameen hanga xumura viidiyoo kanaatti yoo laaltanii irraa hubattan jedhee yaada. Salphamatti daabboo bishaaniin ibidda gubbarratti bilcheessee isiniif qopheesse jechuudha. Amma gara qopheessaa isaatti gara yookaan bukoo yookaan duqeetii qopheessadhe jira asitti. Duqeetii qopheeffadhe jira hanga muraasaa hanga qiyaasaa hanga na barbaachisu. Ifa malee asumaan irraa taatee nama tunatti haasa'e jettumaani. Amma sukkareetti naqaa jira jechuudha. Qalbitu gara biraan adeeme jechuudha. Maaliif odoo kana hojjetaa jira waan ta'eef amma kaameraan itti naqee amma immoo baakinkii baawudariin itti naquuf deemaa jira. Salphatti jechuudha. Salphatti asiin durallee hojjedheen jira. Aannaniin hojjedhe qariisanii amma immoo baakinkii baawudarii qofaa fi kaameraa qofaan maankaa sukkaraa xiqqoo isii takka fayyadamtan jechuudha. Maankaa guddoo osoo hin taane xiqqoo ilaaltanii agartanii. Amma kan itti naqaa jiru kun sooqidda. Zayita. Zayita kafeetan fayyadamuu dandeettan. Feetan zayituun feetan zayita kan ani bakka na bira jiru hojjedhe jechuudha. Kunis boqqolloo irraa hojjetame nashaa jedhanii afaan arabiitiin. Ani dhimmuma kiyyaaf itti naqa malee hin barbaachisu illee. Abbaan feetan ittillee godhuu baattan duqeetii sukkara baakinkii baawudarii bas zayitii xiqqoo isii kanuma kana isin barbaachisa. Kanuma isin barbaachisa salphatti hojjetattan jechuudha. Asumaan naaf kolchaa dhiifama irra taa'e jecha jarjaraan hin godhe waan ta'eef hin hubattan jedhee yaada waan inni itti godhaa jiru kana guutuu isaa. Amma walitti naqadhee xumuree kunoo bishaanis waan hundi isaanii qiyaasa isa itti beeka waan ta'eef itti godhadhe ani bukoon tiyya xiqqoo dhalle waan taateef amma harka dhiqadheetiin harka kiyyaan shukkuuma jechuudha. Asitti ani yeroo daabboo geessu daabboo kan furnoo keessatti hojjedhu ta'e daabboo kamiyyuu jechuudha dirra laaffisa booda isaa irratti agarta yeroo dirra laaffisa hojjedhu salphatti hojjetattan kaameraa baakinkii baawudarii sooqitta sukkara siinii buna hanga numatti dabaltan bas hanga numatti dabaltanii jedheen yaada kanaaf hojjetadha. Salphumatti hojjetattanii ciree ganama nyaachuu dandeettanii isiniin jedha. Asumaan immoo Su'aadaa Tuub subscribe like godha seenaa irraa waa barannaa walirraa waa barannaa isiniin jedha hordoftoota kiyya. Kunoo asitti amma bifa kanaan qopheessaa jira jechuudha. Sa'aatii tokko yookiin sa'aatii gimmaasha daqiiqaa 40 nu barbaachisa jechuudha. Lafti keessa lafa ho'aa yoo ta'e daqiiqaa 40tti dhufee jira bukoon kun lameen jechuudha. Asitti bukoo kana kophatti bukeesse
maaliif goote jechuun keessaniin oolamu color food jedhaniin afaan ingiliziitiin color food jedhaniini color food waan nyaata qalamii qayyaru jechuudha qalamii nyaataa jechuudha wantichi asitti biriyaaniidhaaf namittiin kiyya bittee mana qabdi jechuudha ani mootuu daabboo kiyyatti godhee jira jechuudha kuno color food jedhamu nu asirra xaasaa kana kafeetan mootu akka juuzatitti burcuqqoo keessatti jiraasiin color food jedhatuma bitadha gizee bitattanii feetan baawudarii jira feetan akka wanni keessa jira jechuudha xaarmusii keessa jira akka bishaanii jira jechuudha dhiifama narrata kunoo bukoon kiyya bukaa'ee ol bahee gaddeebi'ee jira jechuudha amma mootu asitti bakka kanatti almuuniyeemii fayyadama maaliif almuuniyeemii fayyadamta jettanii almuuniyeemiin akka bishaan itti seennee fi garuu jechuudha madaabaraa qulqulluu yeroo biraatti hojjedheen dhufa jechuudha madaabaraa qulqulluu nu barbaachisa madaabaraa qulqulluu murree miicinee sahana wayii yookaan tirii wayii gubbarra afnee akkasitti bukoo keenya irratti guuruu ni dandeenya jechuudha kunoo color food kanallee akkanaan godhuuf deemaa jiru nagartanii malkima bareechisa waan ta'eef dizaayinuma isaa qayyaruuf hiika wanta tokko dizaayina isaa qayyaruuf fedha waan ta'eef dizaayina isaa qayyaree hojjechuu wanta fedhuuf fedhii makaan kooti isin immoo akkasinitti tolu abdiin qabaa jechuudha akkasinitti tolee so'aadaa seentanii subscribe gootanii like illee gootanii fi akka jajjabeessitan abdiin isinirraa qabaa jechuudha amma bifa kana qal'isee jechuudha bakka lamatti kutee qal'isee bakka lamaan rukni irraan irra kaa jechuudha booda wal faana laalla jechuudha inshallah kanaafuu nafana turaa jechuun affeerraa kiyya amma karaa distii deemna jechuudha distii qopheessinee jirra kunoo bifa kanaan distiin kiyya qophaa'ee jira distii kana keessa kunoo gingilchaa yookiin maxlayaa jennaan nisfaayaa jennaan arabiidhaan paastaa itti dhimbiibuu dandeetta wanta kamii itti dhimbiibuu dandeetta wanta kana beektan jedhee yaada huna isuma jala keettan jechuudha akkuma duratti argite kuni saaniidha saanii feetan tirii feetan waan feetan irra kaa'uu dandeettan jechuudha kunoo amma bishaan san ibiddarra jira jechuudha ibiddi jalaa banamee jira kunoo ibiddi jalaa banaa jira isin jedha ibiddi jalaa banaa jira amma shuukaa yookiin mankaadhaan roogaa isaa sirreessa jechuudha amma almuuniyeemii kana hin dadachaasa jalaa gati maaliif yoo jettan asiin aarri dakasii sun bishaan dakasii ol danfu sun aarri sun as gubbarra ol ba'u qaba wanni kana dha'u qaba jechuudha o'an akka istiima maal jedhesiniima istiima waan jedhamu jira miti akkasitti itti o'wa jechuu itti fuura hin o'aa isiniin jedha dur nyaata akkana boqqoolloo irraa hojjanna turre baadiyyaa keessatti warri beektan jedhee hin yaada boqqoolloo irraa hojjanna baadiyyaa keessatti haaluma boqqoolloo kanaan boqqoolloo asheeta kana daayinee kaanee marree okkoteetti gurra ijoolleen duraan daabboo okkotee naan jetti anatu hojjetu jaalata durillee waan akkana kan hojjechuu jaalladha waan ta'eef ammallee wanti kun illee dasne jedheetumaan hojjedha isinillee akka das jedhee akka isin gammachiisee hojjetattanii mana keessanitti akka ilaaltan akka nyaattan abdiin isinirraa qabaa isiniin jedha obbolee tokko ijoollee biyya arabaa keessa jirtan yeroo argitanii nyaata godhachuu hin dhaqqabnu hojiin nutti heddummaataa jettan fa'a keessatti wanta kana salphumatti subii ganama madaamii dura lafaa kaatanii hojjetattanii ibiddarra chikeettanii hojjetattanii lafa kaayattanii feetan firiijii keessa keettanii waan takkan ta'u shaayii keessan danfisattanii
ganama mummuratanii qorras gootanii nyaachuu dandeettanii isiniin jedha. Murtanii nyaachuu dandeettanii. Kunoo distiin isaallee kana distii huno la amma bahee jira jechuudha. Kunoo bahee jira. Kophaa bahee jira jechuudha. Almuneemii ofirraa hambisee ka'uu dura lixiin bukoyyoo dura almuneemii qabatee yeroo sun almuneemii ofirraa gadi hambisee tumaan kophaa fi bilchaatee ka'a jechuudha. Ajaa'iba jettaniin wallaahi dhugumatti. Kanaaf namni naannoo isaatti biyya keenyatti baala warqee yookaan kanaan hin bilcheessu isiniin jedha. Hordoftoota Su'aadaatu akkuma isin baga nagaan dhuftanii welcome isiniin jedhaani. Isin immoo tana jajjabeessuu subscribe like share godhuu hin irraanfatin isiniin jenna. Jabaadha itti fufa. Eeyyeen amma murutti jira kun amma ganama sobiidha. Buna illee qopheesse kun akira irratti amma ijoolleen harkaa nyaattee karaa cinaa achi aanu saniini ani cinama hunoo kanaan isinii mura jechuu karaa kanaan natti bareedee waan ta'eef kunoo ana sumaan isinii mure isin nyaachisa jechuudha. Hordoftoota kiyyaaf qabadhe wanta dhufe hanga xumura isaatti argisiisuu qaba wanta ta'eef barbaachisaadha. Akkana isinii jedha. Kun ispoonjii fakkaata. Iddoo namatti tola mi'aan isaa xaamin isaa mi'aayaa. Kunoo maaliif jarri arabaatu keekii hojjedhu naan jedha. Sukkara itti guddisanii nyaatu. Madaamiin kiyya dhuftee kutattee laalteeti. Sukkara hin qabu kanatu wayyaadha jette. Kanatu wayyaadha kana godhi jetti ganama kana godhaafi nyaachuu feetiyyuu gizee guyyaa tokko fidinaan jetti na nyaadha. Akka tirati dhuftee intii fi aziimaa naan jette. Akkasanii aziimaa jechuun akka biyya kanaatti aziimaa jechuun namni walitti dhufee nyaata bilcheessee maal jedhan waan jedhamu hin beeku. Akkasii isiin akkasinaan jette. Kunoo hanga humna tiyyaatiin hanga yaada kiyyattiin hunoo qopheeffadhee jira. Hunoo dhugaa jirra buna dhugaa jirra. Kunoo ispoonjii fakkaata. Na wajji tura. Bye.